ኢትዮጵያን ከባህር ዳርቻ ለማስወጣት የተጠቀሙበት ዘለግ ያለ እድሜ የነበረው ጸረ ኢትዮጵያ ቅንጅት ዛሬ ደግሞ እድሳት ተደርጎለት ስሙን ቀይሮ ጽምዶ ብሎ በመሰየም ታሪካዊ የጸረ ኢትዮጵያ ሴራውን ቀጥሎ ይገኛል። ኢትዮጵያን ከረገላና ኢሰርገቹዳፍ ኢመለቁርማታ እሲ ሙደቱ ሟቹና ድርቀም ዶልጭማን ዳንጋ ኢትዮጵያ ታሲፈማ ጅራቹ መደኔራ Qilleensa Itoophiyaa teknooloojiin sadarkaa olaanaa qabu waan ta'ee ijaarameef dantaa biyyoolessaa duranii caalaa eeguun amma barbaachisaadha. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Kanneen amma isin dhageessifne hundinuu matootii oduu Lammii Miidiyaatii amma gara balaliiluutti dabala. በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነቷን ለማረጋገጥ የምታደርገው ጉዞ ፈታኝ መስመሮችን ማለፍ የሚጠይቅ መሆኑን በመገንዘብ ጠንካራ ዝግጁነት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። ኢትዮጵያን ከረገላና አርገቹዳፍ ኢመለ ቆርማታ እሲ ሙደቱ ሟቹን ድርቀመተሁ አትጃፊ ሆገናን ራያ ተሰብያ ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጉጃራት በቴ ኮሌጅ ራያ ተሰብያ ኢትዮጵያ ጉጃራ ቆንዳልቶ ተወራና ኦላኖፊ ሆገንቱ ተዳብሌ ነገኛ ሲቪል ራጋውምሰ ኦላናና ኤብፍመን ተሜተር ሲሞ ፊ ቆኖ ነገኛቲን ኤብፍመን አፍሩተሚ ለማ ኤብሱረቲ ዱበቴ ስርና ኤብ ኸናረቲ ዱረታ አን ኮሬ ዳቢ ሀሪሮ አላቲፊ ድመ ነገኛ akkasumallee mana marii bakka buutummataa kan ta'an Dr. Diimaa Naggoo hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee hooggantoonni olaanoon waraana Itoophiyaa argamanitti jiran. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ergaa eebbifamtootaaf dabarsa keessatti mala Itoophiyaan karra galaana argachuuf deemtu obbo qormaata guddaa waan ta'uuf kan irra aanuu akka qabdu qophii cimaan taasifamaa jiraachuu dubbate. Eebbifamtoonni yeroo bobbaafaman beekumsa dandeettii yeroo barnoota isaanii horatan haala qabatamaa isaan mudatu waliin wal simsisuudhaan hojii gaggeessummaa jijjiirama jiru ifatti agarsiisu akka qabanii fi irratti hojjechuu turraa eegamaa jechuun dubbate. Raayyaan ittisa biyyaa hojii qophaa'inaa barbaachisaa ta'e hojjechaa jiraachuu hubachiisuudhaan adeemsa kanaaf gumaacha gochuuf kaka'umsa guddaadhaan hojjechuu akka qabu Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa guyyaa irraa dubbate. Ajajaan kolleejjii kanaa ammoo Birgeedar Jeneraal Xilahuun Damisee gama isaatiin akka ibsetti kolleejjiin tun erga hundeeffamtee kaasee barattoota 577 koorsii dileetii fi gabaabaa barsiisuu akka dandeessu hubachiise. Kolleejjiin tun baroota jijjiiramaa raayyaa ittisaa irratti mul'achaa ture waliin guddachaa akka ture ibsuudhaan qorannowwan adda addaa imaammataaf galteetaan taasisaa jiraachuu beeksise. Eebbifamtoonni kunneen yeroo kolleejjicha keessa turanitti beekumsa argatan haala ji'opolitikaa jijjiirama jiru wajjin wal hubachuudhaan hojiitti akka qabanis ibsee jira. Balaa nageenya biyyaalessaa tilmaamuuf rakkoolee walxaxaa potenshaala guddaadhaan hojjechuu akka qabanis dubbate. Eebbifamtoonni kunneen ministeera raayyaa ittisa biyyaa dhaabbilee nageenya siivilii fi dhaabbilee nageenya naannolee irraa kan dhufan hoggaa ta'u ida'amuu biyyoolessaa cimsuu fi tumsa dhaabbilee jidduu jiru guddisu nageenya Itoophiyaa eeguuf kutannoo qaban agarsiisuu dubbatetti jira. ጽምዶ ብሎ በመሰየም ታሪካዊ የጸረ ኢትዮጵያ ሴራውን ቀጥሎ ይገኛል። kana malees eebba kanarratti haasa'uu kan taasise Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa haasa'uu taasiseen humnoota cimdoo ijaaramanii Itoophiyaa irratti duula banuuf deeman abbaa warraa isaanii Ijiptii yookaan Masrii ta'uu dubbatetti jira. Kanaanis ammoo karoorri cimdoo fi baandota alaatii fi keessaa kan milkoo'ine ta'uu Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa guyyaa irraa dubbatetti jira. የጸረ ኢትዮጵያ ሴራውን ቀጥሎ ይገኛል። Lolli cimaan yeroo ammaa kana naannoo daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irratti humnoota waraanaa Suudaanii fi humnoota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jidduutti ifatti eegaluun dhaga'e. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa daangaa irratti duula bal'aa eegalee jiraachuu beeksise. Lolli cimaan dhohee kan jiru hoggaa ta'u waraanni diroonii kuffisuu isaa beeksisanitti jiran. Lolli cimaan deeggarsa qilleensaatiif humna lafaa irraan taasifamaa akka jirutu himame. Waraanni Suudaan magaalaa daangaa tarsimuu tantaate kurmurkuu kan kibba bahaa naannoo Bilishaangul Gumuzitti dhiyaattu argamtuu fi naannolee Bilishaangul Gumuz Itoophiyaa waliin daangeffamtu deebisee qabachuu isaa ibsati jira. Waraanni kunis guyyaa kaleessa irraa naannoo kana kan toote hoggaa ta'u yeroo ammaa tana haleellaa bal'aa jalqabee jiraachuu miidiyaan alaa Duunuu Eejensi jedhu gabaasee jira. Waraana kana waabeeffachuun haleellaan tun kan raawwatamte humna deeggarsa ariifataa yookaan finciltoota yookaan humna dafee dhaqqabaa Suudaanii fi sochii bilisummaa uummata Suudaan kaabaa waliin lola cimaan erga taasifameen booda ta'uun ibsame. Dhaabbanni oduu kun maddoota waraanaa maqaan isaanii hin ibsamne waabeeffachuun akka gabaasetti waraanni Suudaanii fi michoota
milishoonni isaa lola sa'aatii dheeraa booda injifannoowwan saraara dura humna deeggarsaa wajjin qarqara magaalaa Kurmukuu irratti argaman irratti haleellaa cimaa bananii jiraachuun ibsame. Haleellaan tun qaama hojii magaalattii deebisanii dhuunfachuuf taasifamaa jiru keessa tokko gataatu sadasa dabre kanarraa eegalee humni dafee dhaqqabaa Suudaanii fi gamtaan sochii bilisummaa uummata Suudaan kaabaa itti fufuun ibsame. Haleellaa tanaan eebboo yeroo ammaa tana waraanni Itiyoophiyaalleen daangaa kana qabatee haleellaa tanaaf deebii kennuudhaaf qophii ta'aa jiraachuun ibsame. Haleellaan tun yeroo dhiyoo kan jalqabde yoo ta'u humni deeggarsaa saffisaa Suudaan kan Yuunaayitid Arab Emireetiin deeggarama ja'amee fi milishoonni michuu isaanii ta'an sochii bilisummaa uummata Suudaan kaabaa ji'oota sadaasaa keessaa haleellaa raawwataniif deebii kennaa jiraachuun ibsame. Yeroo ammaa tana duulli bal'aan naannoo daangaa Itiyoophiyaatti dhiyaatee haleellaan taasifamaa kan jiru yoo ta'u waraanni Itiyoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa Itiyoophiyaadha. Waraana kana daangaa Itiyoophiyaa cabsanii akka hin seenneef daangaa irratti iddoo qabatanii jiraachuun ibsame. Haalli kun waldhabdee kana gara biyya ollaa Itiyoophiyaatti akka babal'isuus Diyaan Anaadoluun gabaasa. Humni qilleensaa Itiyoophiyaadha humna teekinooloojiin sadarkaa olaanaan leenjifameef ijaarame waan ta'eef kan duraanii caalaa dantaa biyyaalessaa eeguu akka danda'u hoogganaan humna qilleensaa Itiyoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa guyyaarraa hime. Ajajaan humna qilleensaa Itiyoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa leenjii dijiitaalii miidiyaa fi kominikeeshinii ittisaatiin qophaa'e irratti hooggantoota miidiyaa fi ogeeyyii humnoota kutaalee gurguddoo fi eejensiiwwan irraa tarsiimoo ijaarsa waraanaa irratti leenjii kenname irratti dubbatee jira. Akkuma ajajaan kun guyyaa har'aan tanaa leenjii kana irratti ibsetti raayyaan ittisa biyyaa Itiyoophiyaa humna goota imaanaa gootota baachuu fi dantaa lammiilee Itiyoophiyaa baachuuf ciminaan hojjetamuun gootummaan bobba'aa jiru ta'uu beeksise. Lolli ammayyaa teekinooloojii fi qorannoowwan wirtuu isaa godhachuun yeroo ammaa tana saffisa olaanaan guddachaa akka jiru kan ibse Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa waraanni keenyas dandeettii imala jijjiiramaa kanaan wal simu Itiyoophiyaa mijjattuuf dantaa Itiyoophiyummaa eeguu ijaara akka jiru hubachiisee jira. Itiyoophiyaan karaa hedduudhaan biyya bal'oo dandeettii guddaa qabdu seenaa badhaadhaa uummata goota addummaa isaatiin osoo wal kabajee jiraatu humna jijjiiramaaf guddinaa fiduu danda'u waan qabduuf dursitee kana hubachuun waraanni Itiyoophiyaatiif humni qilleensaa Itiyoophiyaa birmadummaa Itiyoophiyaa kan duraanii caalaa eeguu akka danda'u dubbate. Akka ajajaan kun itti dabaluun jedhetti waraana gootummaa seenaa injifannoo bara dheeraa wareegama guddaa kafaluudhaan beekamu waraanni Itiyoophiyaadha yeroo ammaa tana duula isaa taasisaa jiraachuullee beekse. Kanaanis ammoo duulli maqaa balleessii dhaabbataa fi waraana keenya irratti taasifamu dursanii bu'aa bahii dhaabbilee biyyaalessaa keenya beekuu qabanii jechuudhaan cimsee dubbate. Bu'uurri waraana keenya heera keenya tahuu beekuu qabanii jechuudhaan Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa waraanni kun nagaa eeguuf jecha waraana ittisuuf yoo ta'e immoo wareegama xiqqaadhaan injifannoon argatan kan hin jirre tahuu beeksise. Hooggansi miidiyaa fi ogeeyyiin imala jijjiirama tarsiimoo dhaabbatichaatii fi deeggarsa kallattii hedduudhaan raayyaa ittisa biyyaaf taasisaa jiru calaqqisiisuudhaan hojiiwwan qunnamtii haala yeroo wajjin wal qabatan gaggeessuun amileef xiinsammuu raayyaa ittisa biyyaa ijaaruuf kallattii kaa'eeti jira. Adeemsi ijaarsa waraanaa ogeessa milkaa'ina qabu ogummaa miidiyaa gootummaa isaa gonfateen kan ijaarame hoggaa ta'u mana barumsa leenjii qilleensa Bishooftutti leenjiin jiddugala miidiyaa fi kominikeeshinii ittisaatiin qophaa'e keessatti hooggantoonni xiinsammuu waraanaatii fi ogeeyyii miidiyaatiif leenjiin kennamaa jiraachuun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammachuun hordofaa turtanii turtii gaarii.